Ashama kam jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyo. Har'a waan ta'e isinitti argisiisuuf iddoo tokko deemaan jira. Na waliin tura. Innis mana suuraa Wankot jedhama. Haalli isaa kana fakkaata. Baay'ee bareedaadha. Nama hawwata. Kunoo akkuma kana gara keessaa seenaan jira. Keessi isaallee baay'ee ni bareeda eega. Waaw, baay'ee namatti tola. Keessi isaa kunoo akkuma argaa jirtan kana. Gaasinilleen sagantaa barbaadaniif akka fedha keessanitti suuraa yaadannoodhaaf isiniif ta'u hiriyoota keessanii waliin ka'uu yoo barbaadan akka kanaatti jechuudha. Baay'ee istuudiyoo gaariidha. Akkasumallee suuraa qophaa ka'uu barbaadan kunoo bifa bareedaadhaan suuraa babbareedaa isin kaasa Wankot istuudiyoon jechuudha. Akkasuma guyyaa dhaloota daa'immaniidhaaf kan ta'u kan ijoolleen ittiin taphatanii fi baakgiraawundiin ijoolleedhaaf ta'u hundumaa guutameetu jira. Kanaaf sagantaa isin barbaadan kamiif guyyaa cidhaaf akkasuma guyyaa eebbaaf sagantaa barbaadan hundumaadhaaf Wankot istuudiyoon istuudiyoo isaatii fi iddoo isin jirtanitti dhufee isin tajaajiluuf qophiidha. Teessoon isaanii bulchiinsa magaalaa Shaggaritti kutaa magaalaa Gafarsaa Noonnoo yookaan Ashawaa Meedaa gamoo Shaaqaan duuba gamoo Umar darbii tokkoffaarratti argamu. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa 935 7327 5 yookaan 989 1152 31 irratti bilbiltaan argachuu dandeessu. Wankot Studio.